kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota chaanalii kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii. Har'a viidiyoo ani isiniif qabadhee argame akkamittiin akka wajjin turru yookiis immoo chaanalii kana irratti maal akka isin barattan gara fuulduraatti isa kana isiniif ibsuudhaaf kanan asirratti argame moor akkamittiin akka wajjin deemuuti qabnu waliin ilaalaatiin deemna. Kanaatiif kanneen YouTube chaanalii kanaatiif haaraa taatan amma maanu subscribe godhaa guyyaadhaan viidiyoon gadhiifamu akkasiin qaqqabuudhaaf jechuudha. Galatooma. Ani maqaan koo Yoosef Dalasaan jedhama. Afaan Oromootii fi afaan Ingiliffaatiin afaan Chaayinaa kan isin barsiisu jechuudha. Kanaaf YouTube kana irratti kan isin barattanii yeroo hundumaa afaan Chaayinaa, afaan Oromootii fi afaan Ingiliffaatiinidha jechuudha. Kallattii garaagaraatiin isin barsiisa. Kanaatiif guyyaadhaan viidiyoo argachuudhaaf barbaadan chaanalii kana subscribe gochuu hin dagatina. Lammaffaan akkamittiin akkataatti waliin deemnu isiniif ibsuudha yoo barbaade afaan Chaayinaan sababa mataa isaatii qaba waan ta'eef jechi tokko maaliif sababa sana ta'uu dandeessu yookiis immoo akkamittiin akka sanatti akka isheen bocamtu sana isiniif ibsuun barbaada waan ta'eef bal'inaan jecha tokko yookiis jecha lama yeroon isinii ibsaa deemu viidiyoo tokko irratti sababni isaa maalinni akkamittiinis barreeffama jedhetanan icciitii isaa wajjin isin barsiisaan deemu waan ta'eef yeroo hundumaa argachuudhaaf barbaadan afaan kan sirriitti perfectly haasa'uudhaaf barbaadanii chaanalii kana subscribe godhaa guyyaatti tokko viidiyoo tokko isiniif gadhiisa waan ta'eef walii wajjin ittiin turraa jechuudha. Kanaaf subscribe gochuu hin dagatinaa, like gochuu hin dagatinaa, share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Galatooma.